warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni. Jirra jirtuu nagaa fayyaa keessanii hundi keessanuu baga nagaa taatanii mee har'aan tana aappii wayii waliin ilaaluu dandeenya. Aappiilee garaagaraa ka faayidaa nuuf qaban akkasuma ka onlaayinii irra ta'uudhaan mallaqa nuuf herreegu akkasuma mootu aappii viidiyoo yuutuubii irratti yeroo maxxansinu mata duree irratti barreeffachuudhaaf faayidaa nuuf qabu. Aappii hedduutu jira waan ta'eef mee waliin ilaalla. Asumaan warroon yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'aa na jajjabeessa. Aappiilee hedduutu jira. Fakkeenyaaf jawala keessan keessaa viidiyoo ta'aa footoo ta'aa uma fedhe yoo kan badu ta'e aappiin isinii deebisu isa kanaa fi isa kanatu jira. Akkasuma mallee aappiin onlaayinii kanarra ta'uudhaan mallaqa isiniif herreegutu jira. Gara AdSense keessanii irraa dabarfattan isa kanatu jira. Akkuma argaa jirtanii onlaayinii irra jira mallaqa herreege jechuudha. $5 asitti immoo 11 bulii 30 yoo geettan gara AdSense keessanii isiniif dabarsa jechuudha. Warri yuutuubii moonii taatanii isiniif dabarse. Aappiilee hedduutu jira. Akkaataa itti fayyadama isaa hunda isaatu isin garsiisuu danda'a. Deebi'ee ammallee aappiin kunis mata duree yuutuubii keessanii irratti haala gaariidhaan barreeffama babbareedaa irra barreessitanii galfachuudhaaf haala gaariin isin barbaachisa. Aappiin kunillee faayidaa guddaa isiniif qaba jechuudha. Viidiyoo ediit godhuudhaaf deebi'ee kunis haroo beekamoo hundi keessanuu ni beektan jedhee yaada. Viidiyoo akkaataa edit gootan deebi'ee kunillee ni jira. Innis jawala keenya yeroo inni nu harkaa o'ee irratti banne yoo jenne daqiiqaa muraasatti laayif irra yeroo jirtanii fi deebi'ee mootu akkasuma viidiyoo yoo ilaaltan fa'a haala gaariin isiniif qabbaneessa. Kanaaf aappiilee kan hundaa isinii hojjedhee isiniif maxxansaa. Viidiyoo kiyya laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'aa koomantii naaf barreessaa isiniin jechuun barbaade. Mee aappii kana waliin ilaalla. Aappiin kun faayidaan inni qabu mata duree viidiyoo keenya yeroo maxxansinu yuutuubii irratti akkasuma laayif illee gallee wantoota hedduuf piroofaayilii ta'ee yaada babbareeda suuraa keessan bira keettanii haala barbaadaniin dizaayina feetaniin isarratti dalagachuu dandeettanii haala salphaadhaan irratti fayyadamuu dandeettan. Mee fakkeenyaaf mata duree irra barreessuudhaaf maaltu asirraa na barbaachisa? Mallattoo A kana bira geengoo tanaa oguuta gadi yoo ta'u inni akka naannoo fide jechuudha. Sagantaa innuyyuu ammallee itti deebinee geengoo tanatu haala kanaan nuuf fida. Garanas harkifne gara barbaanne harkifne mata duree bareedaa qalamii barbaanne qalamii jaluma kana akkana yoo harkiftan kalar kan jedhu jala kana jira argachuu dandeettan jechuudha. Boora diimaa gosa barbaadanii irratti barreeffachuudhaaf haala isin barbaadanii jala kana jira jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aan qalamii kana filadhee erga geessee raayit irra godha. Raayit erga godhe booda irratti yaada barbaade barreessuudhaaf mallattoo A jala kana jirti isii tana tuqa. Erga isii tuqee barreeffama bareedaa filachuudhaaf ammallee mallattoo eda'uu tana oguuta akka ni tuqa. Irra barreessuudhaaf mallattoo qalama tanas tuquu ni danda'a. Mi'aan barreeffama bareedaa filachuudhaaf isa gara harka bitaa kasaa jiru kun oguuta akka erga isa tuqee ammallee isuma gara harka bitaa daangaa jiru kana tuqee barreeffama bareedaa akkanatti argachuu danda'a. Gosa barbaadeen jechuudha. Diimaa, bulee, adii gosa feetaniin isa as keessaa yoo isin filattan barreeffama dizaayina isin feetaniin isin filachiisa. Mee diimaa kana filadhee isin garsiisa. Diimaa erga filadhe booda mallattoo qalamaa kana ni tuqa. Haala kanaan yaada barbaade irratti barreessuu danda'a jechuudha. Yaalii barnootaa koottaa seenaa mana qomee
yaalii kana barreesse haala kanaan barreeffama kana guddifachuullee yoo barbaaddan xiqqeessuus yoo barbaaddan fakkeenyaaf amma mul'ataan jiru akka inni mul'atutti guddisuudhaaf mallattoo qalamaa ta'an gubbaa jirtu tana isii tana waggoota akka tu'ina ergasii tu'ini haala kanaan nuuf fida bakka kana tu'ine jechuudha qubeetaa lama tana yoo tu'ine haala kanaan nuuf fida jala kana jira sarara jalaa kanarra gabbuune barreeffama kana gugurdifachuudhaaf haala barbaannetti xiqqeessullee guddisuullee walitti rarullee haala barbaanneen akkatti mata duree barbaanne haala kanaan qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Erga kana qopheeffanne boodarraan okkota garaatti bartuun haala kanaan dizaayina isin feetanii akkasuma profaayilii illee asirratti yaada barbaadan yuutuubii keessan keessaa galaarii jawaala keessanii keessaa fidachuu dandeettanii haala kanaan koppii godhachuu dandeettanii seef godhachuu dandeettanii haala barbaadaniin jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti suuraa biraan galchuudhaafis haala gaariitti dandeettu barreeffama kana akka barbaadanitti haala barbaadanitti barreessitanii fakkeenyaaf yaada barreessitan san suuraa biraa gara naallee galchuudhaaf galaarii keessan fudhachuudhaaf mallattoo ida'uu tana gubbaa tana tu'itanii akkanumatti galaarii keessan keessa isin galcha isa kana tu'itanii haala barbaadanii galaarii keessan keessaa fidachuu dandeettanii fakkeenyaaf mee nama suuraa kana yoo fide haala kanaan xiqqeessee bira kaa'achuullee danda'a. Yaada barreeffama kanaa haala dizaayina isaa duuba isaatti deebi'ee mootummallee background isaa balleessuu dandeettu haala barbaadaniin akkaataa feetaniin sirreeffachuu dandeettu irraa fayyadamaa isiniin jedha galatooma.